Haasawaa tokko iddoo tana iddoo Dr. Abiy tarkaanfii takka fudhatan kana murni buufatu ni jira keessumattuu warri waa'ee daangaa Eritreetii wal qabatee mormiin Tigraay keessatti deema. Gaafa san aranaa Tigraay dhaabni mormitoota kan achi keessa jiru dhaadannoo takka dubbiseetiin hedduu ajaa'ibe. Dur nuti waggaa 27 guutuu OPDO'n ergamtuu TPLF jechaa baane. Amma immoo arana Tigraay TPLF bakka numbuu TPLF jechuun ergamtuu OPDO'ti. Dhaadannoo jettu maxxanfatee baane. Ija siyaasaatiin gulaaltan dubbiin kun dhuguma akkas jechuu dandeenya. Akkas jechuun dandeenyu. Waan hin dandeenyeef wanti baay'ee jira jechuu kooti. Dhuguma OPDO'n amma jiru OPDO kaleessaa miti. Hooggantoonni isaaniis hooggantoota kaleessaa miti. Amma danda'anitti of jijjiiruu yaalaa jiru. Yeroo tokko Atlaantaatti Juunadii Saddoo argeen ture. Maal hojjechaa turtanii maal gochaa turtanii jennaani bacaa waan isaan kana. Ergamtuu turree naan jedhe. Ergamaa turree. Bilbilaan nutti bilbilu kana godhaa jedhu bu'aa kaataa jedhu isa hojjechaa turree sagalee keessanis hataaruma turree naan jedhe. Egaa hooggantoonni warra ammaa kun immoo fooyya'aa yaalaa jiru karaa OPDO anumtis yeroo tokko akkuma Jawaar rakkate kana Lammaa Magarsaa barataa koo ture innaan filamu OPDO gubbaatti attamitti ilaaltaa jarri kun attamii maal jennaani waanan dubbadhu wallaaleen waan innaa barataa koo ture natti dubbate si jaajibuuf jechuu kooti. Rakkannaan fuulli isaa Oromoo fakkaataan jedhe. Hooxinnaa ta'e jechuu kooti. Garuu kana maakkalaawwitti gaafatameera. Maakkalaawwitti gaafatameera maa kana jettee eenyuun kan Oromoon taane qineedha moo waan sagalii kana jechuu kooti. Warri fuulli isaanii Oromoo fakkaatu Oromoodha nutis jedhanii ergamuu jalaa bahuun nurra jira warri jedhanis karaa sana warri jaalanii galma miligga'aniiru. Garuu kana jechuun qabsoon Oromoo lagacee galma milikiin dhuunfatee akkuma galmi biyya bulchaa turetti sabboonaa ta'ee jechuu kooti. Otoo duuba mil'annee otoo bukkeen mil'annee waan tokko hojjechuu danda'uu gubbaa ga'uudhaa fi anaa fi military security structure kan jedhamu jiru mootummaa keessatti cimaadha. Ammayyuu jiraan duune ammayyuu waan baay'ee hojjechuu danda'a. Akkuma isin argitan yeroo darbe ergaan keenya akka qajeeltutti darbuu fi poolisii keenya isinittan hima OPDO gubbaatti luka qabneen harkifnu hamma dandeessan deemaa jechaa jirra hamma dandeessan jabaadhaa jechaa jirra luka qabnee harkisuus hin barbaannu garuu sabni Oromoo of gatee dagatee inni lukti tokko isaa ta'u maal isaa galma milikis ga'ee duubatti akka deebi'ee kufuu gochuun nurra jiru. Waastinnaan keenya gaaraantiin keenya ijaarsa saba keenyaati. Gaaraantiin keenya qeerroo keenya ijaarrachuudha. Gaaraantiin keenya qeerroo taankii fuuldura dhaabbatee xiyyitii fuuldura dhaabbatee mirga kootti dhaabbadhe jedhe uumuu danda'udha. Dhalataa haaraa uumneerra kana gochuu kan danda'u. Ijaa kana hamma ammaatti naan ilaalu qeerroon keenya nuunis maanni kisinan kasafame Jawaar nakaa dabalee yoo xinnaate abaarii koo ta'e kasafameera. OFC ta'us baatu OMNs nafaana kasafameera. Arfaffaa ta'e moo shanaffaa ta'e waan nuti walitti makamuu baannes mootummaa walitti